Akkam jirtu kabajamtoota daawwattootaa fi hordoftoota Oromiyaa Firiidam Miidiyaa dambalii gunguma uummataa nageenyi keenya kabajaa bakkuma jirtanitti naa ga'u jedha. Fulbaana 19/2025 oduu guyyaa har'aatiif qindeeffanne kan isin biraan geenyu ta'aatii jalqaba irratti hangafoota oduu. Aanaa Cinaaksanitti hidhattoonni mootummaa Sumaalee weerara lafaatii bobba'an uummata irratti waraana bananii lubbuun namoota 6 darbuun namoonni 3 madaa'anii. Naannoo Amaaraatti milishoota irratti haleellaan raawwate yoo xiqqaate namoonni 39 ajjeefamanii. Daangaa UK to'achuuf humna waraanaa fayyadamii jechuun Tiraamp muummee UK'f yaada kennan. Afgaanistaan kitaabota dubartootaan barreeffaman akka sirna barnootaa keessaa qopheessise. OFM dambalii gunguma uummataa irraa oduu isinitti himuun kan isin waliin turu hanga daawulaa buutii amma oduu bal'inaan. Aanaa Cinaaksanitti hidhattoonni mootummaa Sumaalee weerara lafaatiif bobba'an uummata irratti waraana bananii lubbuun namoota 6 darbuun namoonni 3 madaa'anii. Godina Harargee Bahaa aanaa Cinaaksanitti hidhattoonni mootummaan naannoo Sumaalee weerara lafaatiif bobbaase uummata irratti waraana banuun namoonni nagayaa 6 ajjeefamuu fi namoonni 3 madaa'uu maddeen jiraattota aanichaa wabeeffachuun gabaasanii. Guutuu isaa akka itti isiniif dhiyeessina. Sadii madaa'uu maddeen jiraattota aanichaa wabeeffachuun gabaasan. Aanaa Cinaaksan ganda Kaaligaa warra Seeyyoo ganda Tamaam jedhamutti wiixata darbe fulbaana 16/2025 haleellaa hidhattoonni naannoo Sumaalee uummata irratti bananiin lubbuun namaa darbuu fi qabeenyi saamamuu himan jiraatan aanichaa tokko. Hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaalee kun hidhannoo ammayyaa hidhachuun halkan dhufanii naannoo gandootaa buluun wayita ganama uummanni ribaa ka'utti dhukaasa irratti banaa turuu isaaniiti kan himame. Hidhattoonni kun ajjechaa raawwachuun alattis qabeenya uummataa saamaa jiraachuu isaaniiti. Gandoo isaanichaa daangaa irra jiran irratti waraanni banamuun miidhaan uummata irra gahaa jiraachuu hima maddi keenya kuni. Hidhattoonni mootummaa naannoo Sumaaleetiin bobbaafaman kun guyyoota 2 dura daandii guddicha Cinaaksanii fi Jijjigaa wal qunnamsiisuu irratti namoota 2 konkolaataa keessatti kan ajjeesan. Aanaa Cinaaksan bakka Qocaaraa jedhamutti nama loon isaa tiifataa ture tokko jala loon saamanii deemuu isaanis odeeffanne. Aanaa Cinaaksan bakka Waleensoo jedhamutti loon 30 bakka Gololcha jedhamutti ammoo loon 45 saamuu maddeen keenya achi jiran irraa OFM odeeffateera. Dhumarrattis jiraattonni aanichaa yaada kennanii rakkoo uummata daangaa irra jiru kana irra gahaa jiruuf mootummaa birmannaa taasisuu akka qabu gaafataniiru. Odeessa baatiin bulchiinsi godinaa Horroo Guduruu Wallaggaa qaamolee uummata aanaa Abee Dongorootti haleellaa humnoota finxaaliyyiitiin buqqaafamaniif gargaarsa geessanii achumaan rakkoo uummaticha keessa jiruuf viidiyoon waraabanii marsaa hawaasaa irratti gadhiisan hidhuu maddeen himan. Maddeen akka jedhanitti uummata aanaa Abee Dongoroo irraa humnoota finxaaliyyii faannoon buqqaafamanii gargaaruuf dhaabbanni Abbaa Makoo jedhamu Finfinnee irraa ka'uun hawaasichaaf gargaarsa geesse. Achumaanis haala buqqaatonni keessa jiran uummataaf ibsee gargaarsa tattamaan akka isaan dhaqqabuuf irratti hojjetaa osoo jiru bulchiinsi godina Horroo Guduruu Wallaggaa isin maqaa nu balleessuu dhuftan malee namoota buqqaan gargaaruu miti maaliif rakkoo uummataa miidiyaatti baastin jechuun fulbaana 12/2025 bakka isaan gargaarsa godhanii deebi'aa jiranii magaalaa Abee Dongoroo keessatti guyyoota 3 erga hidhanii booda yeroo ammaa kana gara magaalaa Shaambuutti dabarsuu himan. Naannoo Amaaraatti milishoota irratti haleellaan raawwate yoo xiqqaate namoonni 39 ajjeefamanii. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatti hidhattoonni kaampii leenjii milishoota irratti haleellaa raawwataniin yoo xiqqaate namoonni 39 ajjeefamuu kanneen ijaan argan dubbatanii. Dabalataa akka itti dhiyeessina. Naannoo Amaaraa godina Walloo Kaabaatti hidhattoonni kaampii leenjii milishoota irratti haleellaa raawwatanii yoo xiqqaate namoonni 39 ajjeefamuu kanneen ijaan argan dubbatan. Aangawaan olaanaa godina Walloo Kaabaa kaampii leenjii milishaa irratti haleellaa raawwatu BBC'f mirkaneessaniiru. Miidhaa dhaqqabe ilaalchisee garuu odeeffannoon walitti qabamaa akka jiru ibsanii. Kaampii aanaa Abruu keessatti argamu kana irratti haleellaan kan raawwate akka lakkoofsa Itoophiyaa wiixata fulbaana 5/2018 gaafa kibxatatti silaa bari'u halkan sa'aatii 10 irraa eegalee ta'uu jiraattonni himanii. Kaampii leenjii kun buufata jaarraa dhalattoonni Amaaraa naannoo Oromiyaa irraa buqqa'anii akka lakkoofsa Itoophiyaa bara 2015 eegalee bakka buufatan biratti akka argamu ibsame. Jiraattonni buufata keessa jiraatan 3 akka dubbatanitti kaampiin leenjii kun kana dura bakka miseensonni raayyaa ittisa biyyaa leenjii itti fudhatanidha. Erga yeroo dhiyootii immoo miseensonni milishaa naannichaa keessatti leenji'aa akka jiran himanii. Jiraataan da'oo buqqaatota kanaa tokko manni keessatti leenji'aa turan kan nuyi keessa jiraataa turreedha jechuun dubbate. Buufata dahannoo buqqaatota jaarraa keessa namoonni jiraatan bakki ollaa isaanii jiru wiirtuu leenjii humnoota nageenyaaf ooluusaa yaaddoo itti uume akka ture iyyachuu himatu. Maddi BBC dubbise tokko nuyi jireenya keenya oolfachuuf as qubanne maaloo bakka leenjii hin godhinaa yoo bakkicha leenjiif oolchitan nuyi ammoo bakka biraatti nu geessaa jennee turre jechuun
duraanuu yaaddoo nageenyaa qabaataa akka turan himu. Jiraattonni akka jedhanitti hidhattoonni naannichaa dhufuun milishoota leenjii irra turan irratti haleellaa gaggeessuun gara daqiiqaa 30 kan ta'uuf dhukaasni akka ture dubbatu. Erga dhukaasni dhaabatee lafti bari'ee booda waan mudate ilaaluuf garas qajeelanii waan argan reeffa namoota du'anii arguu himu. Jiraataan tokko diina hidhattoota irraa kan jedhame nama tokko kufee argeera. Warra leenji'aa turan irraa immoo gara namoota 39 kan ta'anii kufanii argeera jechuun waan argan himanii. Jiraataan dhibaa ammoo namoota du'an hanga 46 ta'an argineerra, kan madaa'an ammoo gara nama 52 ta'u jechuun BBC'tti himanii. Jiraattota buufata buqqaatota jaarraa keessaa namni sadaffaan yaada kenne ammoo lakkoofsi namoota du'anii kan warri kaan himan akka caalu ibsu. Lakkoofsi namoota du'anii 56 kan namoota madaa'anii ammoo 53 akka ta'e himeera. Namoonni haleellaa hidhattoonni gaggeessanii miidhaman jedhaman wal'aansaaf gara magaalaa Waldiyaa fi bakkeewwan dhibaa dhiyeennatti argamanitti geeffamuu himu jiraattonni. Qondaalli mootummaa godina Walloo Kaabaa tokko milishoota leenjii irra turan irratti haleellaa raawwachuu himaniiru. Lakkoofsa namoota du'anii fi miidhamanii akkasumas akkaataa itti haleellaa raawwatamuu danda'e qoratamaa jiraachuu ibsaniiru. Daangaa UK to'achuuf humna waraanaa fayyadame jechuun Tiraamp muummee UK'f yaada kennan. Tiraamp muuxannoo godaantonni akka USA hin galle fayyadaman ministeera muummee UK'f qoodaniiru. Guutuu isaa akkaataan isiniif dhiyeessina. Tiraamp muuxannoo godaantonni akka USA hin galle fayyadaman ministeera muummee UK'f qoodan. Daangaa irratti godaantonni akka biyya keessa hin galleef humna waraanaa bobbaasuu dandeessa jedhanii. Daawwannaaf UK kan jiran Donald Trump Starmer waliin dhimma godaantotaa irratti mari'anneerra jedhaniiru. Godaantonni Ameerikaa akka hin galleef imaammata fayyadaman kaasuun UK'nis akkuma keenya rakkoo godaantonni daangaa cabsuun seenuu qabdi jedhan. Bidiruu xixiqqaa fayyadamuun karaa hulaa galaanaa English Channel jedhamtuun UK galu. Namoonni gara biyya kee dhufan jiru ministeerri muummee kana dhaabuu danda'u. Humna waraanaas yoo fayyadamte homaa miti, kana dhaabuuf waan barbaadde yoo fayyadamte homaa miti jedhan Donald Trump. Gaafiif deebii Fox News waliin taasisan irratti Trump sarkar Starmer godaantota irratti ejjennoo cimaa qabaachuu qaba. Waan kun isa miidhaa jira jedhanii. Godaansi seeraan alaa keessoo biyya keenyaa akka malee miidhaa jira. Amma namoota gara biyya keenya dhufan baasaa jirra jedhaniiru. Trump erga gara aangootti deebi'anii namoota seeraan ala Ameerikaa galan jedhan deebisanii baasuu irratti cimsanii hojjetaa jiru. Akkasumas namoota seeraan ala daangaa ce'an jedhan to'achuuf humna waraanaas fayyadamuu eeysaa turanii. Gaggeessitoonni lameen gaazexeessitoota Ameerikaa fi UK'dhaan dhimmoota akka mirga abbaa biyyummaa, Filisteen mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu, waraana Yuukireen keessaa fi anniisaa irratti gaafatamanii deebii kennaniiru. Gaggeessitoonni lameen hariiroo addaa UK fi USA waliin qabu jedhan waliigaltee teekinooloojii biyyoonni lameen AI hubannoo namtolchee addunyaa to'atan waliin mallatteessaniiru. Akkaataa waliigaltee kanaatti dhaabbileen teekinooloojii USA UK keessatti akka hojjetan isaan gargaara. Trump fi Starmer himata isaan irratti dhimma mirga bilisaan yaada ofii ibsachuu balaa irra buusuu irratti gaafatamaniiru. Keir Starmer UK'tti ambaasaaddara Ameerikaa Peter Mandelson biyyicha baasaniiru. Trump waa'ee ambaasaaddara USA kanaa yoo gaafataman akkas jedhanii, dhugaa dubbachuuf ani isayyuu hin beeku jedhan. Afgaanistaan kitaabota dubartootaan barreeffaman akka sirna barnootaa keessaa haku beeksisee. Mootummaan Taalibaan kitaabota dubartoonni barreessan yuunivarsiitiiwwan Afgaanistaan keessatti baruu fi barsiisuuf akka hin oolle dhoorge. Dabalata isaa akka ta'aniif dhiyeessina. Mootummaan Taalibaan kitaabota dubartoonni barreessan yuunivarsiitiiwwan Afgaanistaan keessatti baruu fi barsiisuuf akka hin oolle dhoorge. Dhoorgiin kun qaama murtee dhiyeenya kana yuunivarsiitiiwwan keessatti mirga namummaa fi miidhaa saalaa seeraan ala ta'e barsiisuu keessaa tokko ta'uu himameera. Kitaabonni dubartootaan qophaa'an gara 140 mata dureewwan akka nageenya laaboraatoorii keemikaalaa jedhu dabalatee kitaabonni dubartootaan barreeffaman gara 680 sababa imaammata farra shari'aa fi Taalibaaniin ta'aniif yaaddoo ta'anii argaman keessaayi. Yuunivarsiitiiwwan kana booda gosoota barnootaa 18 barsiisuun akka hin hayyamamneef itti himameera. Akka qondaalli Taalibaan tokko sababa isaa ibsanitti seera bu'uuraa shari'aa fi imaammata sirnichaa kan faallessuudha jedhan. Labsiin kun ugguraa fi daangaa walduraa duubaan Taalibaan erga aangootti dhufee kaa'ee keessaa isa dhumaati. Torban kana qofa intarneetiin faayibarii optikii bulchiinsa biyyattii 10 keessatti murtii mana murtii waliigala Taalibaaniin safuun akka hin banne ittisuuf deebii jedhuun uggureera. Taalibaan dubartoonni kutaa 6ffaa ol akka hin baranne kan dhoorge yoo ta'u, jiddugala leenjiiwwan bara 2024 irraa eegalee leenjii kennaa turan cufuun tajaajila leenjii narsummaa dubartii deessisuu akka kennu taasifameera.
gosoota barnootaa 18 yuunivarsiitiiwwan keessatti kennamanii fi dubartoonni irratti hirmaatan keessaa jihadatti dubartoota irratti kan xiyyeeffatedha. Oromiyaa fi misooma gahee dubartoonni walqunnamtii keessatti qabanii fi hawaasummaa dubartootaa gosoota barnootaa yuunivarsiitiiwwan Afgaanistaan irraa dhoorgaman keessaa muraasa. Mootummaan Taalibaan akkaataa hiika aadaa Afgaanistaanii fi seera Islaamaa irratti hundaa'uun mirga dubartootaa akka kabaju ibsa. Miseensi koree kitaabota dubartootaan barreeffaman dhoorguu keessatti hirmaate tokko murtoon kun sirrii ta'uu BBC Afgaanistaaniif mirkaneesseera. Kitaabonni dubartootaan barreeffaman hundi akka sirna barnootaa keessatti ittiin fayyadamne dhoorgamaniiru jedheera. Osoo Taalibaan gara aangootti hin dhufin dura itti aanaan ministeera haqaa kan turtee fi kitaabota hedduu kan barreessite Zaakiyaa Aadiliin murteen kitaabota dubartoota tajaajila barnootaa irraa dhoorguu akka hin ajaa'ibsiifne dubbatteetti. Taalibaan waggoota arfan darban keessatti waan hojjetan ergan argee booda sirna barnootaa akka jijjiiru eegeen ture jetteetti. Ilaalchi fi imaammanni Taalibaan dubartoota jibbisiisu dubartoonni akka hin baranne dhoorguu qofa osoo hin taane ilaalcha yaadaa fi barreeffama isaanis ukkaamsa jette. Qajeelfamni haaraan kun ji'a gayyaa keessa kan bahe ta'uu ragaan BBC Afgaanistaan arge ni mul'isa. Ittaanaan Daayirektarii Akaadaamii Ministeera Barnootaa Olaanoo Mootummaa Taalibaan Zaahur Rahmaan Ariyaa fi Xalayaa yuunivarsiitiiwwan barreessan keessatti murteen kun hayyoota amantii fi ogeeyyiin ta'uu ibsaniiru. Gurri kun kitaabota dubartootaan barreeffaman qofa osoo hin taane kanneen barreessitootaan yookiin maxxansitoota Iraan maxxanfaman illee kan ilaallatudha. Miseensi koree kitaabotaa kanaa akka himanitti kaayyoon isaanii barnoonni Iraan akka kaalkulamii Afgaanistaan keessaa hin seenne ittisuudha. Murteen fuula 50 qabu kun yuunivarsiitiiwwan Afgaanistaan hundaaf ergame mata dureewwan 679 kan tarreesse yoo ta'u isaan keessaa 310 barreessitoota Iraan kan barreeffaman yookiin maxxansitoota Iraan kan maxxanfaman ta'uu ibsameera. Kabajamtoota daawwattoota keenya tamsaafni keenya akka namoota hedduu bira ga'uuf peejii keenya follow share gochuu akkasuma YouTube chaanaalii keenya subscribe godhuu hin dagatinaa. Oduun guyyaa kanaaf qabanne kanneen turanii waan daawwattaniif galatooma.